guyyaa tokko nin injifadhaa ni beeyta guyyaa tokko diinninis na godda'uun ni mala jettee ni beeyta namni dirree qaabsoo irra jiru abdiin kutu qaabsoo isaatti fufa qaabsoon teenya hanga injifannootti jira arrantana mootummaa Itoophiyaadhaa nuti shufuroo faannoo shufuroo shaabiyaa shufuroo TPLF tu mootummaa kana cabsee jijjiirama fidee ummata Oromoo bilisoomsa akka shufuroon jettutti Oromoo bilisoomsa shaabiyaa faannoo TPLF dhufaniiti ummata Oromoo bilisoomsan shanee dhufanii ummata Oromoo bilisoomsan waan jiru yoo sammuu hooleyyitti fakkaatte malee abadan sammuun akkanaatan ilmi namaa namni waa nama ta'e namooma qabu hubannaa qarooma siyaasaa qabu waa xiqquma waa yaadu ilaalcha kanaa qabaachuu danda'a jeen amanu jechuudha. Kanaafuu wanni niin jechuu barbaade ayyoomu laltanii agartanii waan injifannoo faannoo isinirra dhaadheessu ta Oromoof sagalee taana jettu waa beeyna jettu tan kunoo faarsee bultoonni harreessa kutan jettu akka waan injifannoo Itoophiyaan tun arra ardiin garagaltee faannoon masaraa yaabbaataachin beeta mangisti dachaana jettu sun akka waan duruu masaraa abbaa isaanii seentetti gammachuu fi dhaadannoon naqabiin daddaban arraan tana na dhoysii taatee jechuudha. Fayyaadaya baga iyyatee isaniin agartanii warra injifannoo faannootii fi TPLF shaabiyaa isinirra dhaadheessu diina keessan isinirra dhaadheessu kana dareen caalaa jala qaalii sufeenaa mit welcome dhiyaadhu akkam jirtu baga jiraatte alhamdulillah. Narra eeydaa akkaan ani faannoo sirratti dhaadheessu injifannoo faannoodhaa murti guutorraa eeydaa akkaan an sirra dhaadheessu injifannoo shaabiyaa injifannoo TPLF akkaan an Oromoo irratti dhaadheessu barbaadde akkasin eeydaami zammane kaasaaya guddisee TPLF guddisee marree wadaajoo ol muumicha ministeera Dr. Abiy Shimallis Abdiisaa Marshal Biraanuu Juulaa adde Adaanech Abeebee faa akkaan xiqqeessu barbaaddeemi akkas barbaadde ati immoo dhugumatti murti guutorraa ilaalcha akkasiin eeyda yaa xiqqaataa salphadhu jenna jechuudha ati yoo nama akkasin na yaadu taate xiqqaataa haga guyyaa qiyaamaatti xiqqaataadhaati xiqqaadhu sin jaa jechuudha abadan Oromoo irratti yoomuu diina Oromoodhaan faarsoone narraan eeggatin kanummaan si faarse haa si faarsu diina kee dhageeffadhu sanuma dhageeffadhu annan dhageeffatinu badi na jala badi rabbi si haa balleessu ati akkasin na eeggatu yoo taate akkan diina kee sirra faarsu yoo narraa eeggatte badi rabbi si haa diina keetii wajjin si haa balleessu hin jaa jechuudha. Kanaafuu Oromoota kiyya kabajamtoota qaalii deemaa gaa warri khaleeysaa diina Oromoo sirra faarsu arraan tana huccuu gurraatti uffate faannoodhaa wajjin taaziyaa haa taa'u. Laqsoo diinaa boo'ichi diinaa galee wajjin taa'u jechuudha. Inni khalee injifannoo faannoo sirra faarsi arras deebi'eet TPLF as garagalee barsanuu faannoo nutti faarsee as garagalee yoggaa gadda dhagayu nurraa dhiisa. Mootummaan kun isaa fi isantu walitti warra tokko isantu walitti amaara akka fedhan haa wal godhani nuti gaafa gadditti dhufees bar gara biraa dubbii micciiruu barbaadaa bara amaara wajji taa'ee maan boonye faannoo wajji deemee maan boonye dhiisaa jaabar isantu walitti amaara saniifuu nuti Oromoof sagalee taana asuma gara galee bar tokkummaa kee aboo yoo jaartii wajji wal dhabde abbiyyi jaartii wajji wal sidhoorke Hai, maali dilli cinkintun cinkummaan abiyyumaan rabsaa oolaniif cinkummaan shimallisumaan rabsaa oolaniif adde Adaanech joollee kabajamtuu tan maali cinkummaan Oromummaa keessa tokko xiqqeessanii arrabsanii nama kabajaa qabu kan galanni isaan male kan kabajaan isaan malte ittiin xiqqeessanii gadhee baalagee durriyyee sakaraana itti kabajaa Oromoo fuudhaa mataa gubbaana hojii kaayadda durriyyee baalagee
xiqqeessitu maqaa Oromoo salphiftu maqaa Oromoo na wajjin mataarra kaayadda. Ijatee isiniin gartanii dhaadannoo injifannoo faannoodhaa tan isinirra dhaadatamte ta isinirra faarfamte asuma garagalanii kaleessa hoggaanii fi gadda arkan gadda musiibaa rabbiin torban samiiti itti buuse hunda isaaniitti jeneraalotaa fi kurneelotaa fi walaa sha'abiyaa fi walaa TPLF fi faannoollee siillee dammaran walitti dammaran gadda san deebi'anii sagalee Oromootti jijjiiranii nuti saba keenyaaf sagalee taana isaanumaatu walitti amaara isaantu wal beeka jechutti nu jijjiiranii muzabzabiina bayna zaalika aboo rabbi hunda isii waliin isii haa dammaru gadhee hunda jechuudha gadhee namaan tolle sa'aan tolle ardii tanaan tolle baalagee qushaasha hunda rabbi isii haa dammaru jenna jechuudha qushaasha. Faarsee bultoonni isa kutan kun warra jaanii bara kanan laal hin dhaadannu nuti arralle hin dhaadannu dhaadannoon nun barbaachisu adeeminsa kuni qaabsoodha wareegama barbaachisu hafallee ijoolleen Oromoodha Itoophiyaan biyya tana diigama raambiftee waggaa 7 irraati maan injifatin siin jenne nuti deemii dandeessu arraas Harargee bahaatti dachiin garagalte aabaa oy shaneen seente dach qaabsoon finiinte hanga Jowaar Mahaammaditti waan akkana maxxansuun hanga Faarsee bulaan Jowaar hundi gaa tana garte kana hafarsutti kunoo deemii dhageeffadhu Harargee bahaatti arra hoogganaan silaa isii sanaa hoogganee Oromoo jaarsootiif hin dirmadha jettee gaddemtu hundi harka kaannitee dhumtee jirti mucumma kanummaan silaa hooggana ijoollee shiftaa Harargee lixaatii gadi guysan gajii kanniisaa ta gadi guysan san kunoo arra Harargee bahaatti ijoollee mucaa ijoollee karaa lagamiteeti arra yaammatee warra isaanii yaammatee koottaa harka kannatee arra galee jira nagaan harka kannatee jira mucaan garee saniin deddeemmatu shiftaan gartee waa saammachuu yaatu sun harka kannatee jira mucaan gajii kanniisaati Oromoon gajii kanniisaa facaatuu irraa bilisummaa eeggata saati sammuma akkamiin ummata Oromoo kanatti haasoyta sammuu akkamiin ummata Oromootti haasoyta bo gajii kanniisaa tan Harargee bahaa dhayte tan bitii bittim godhan karraa ijoolleen haxooytee tan harkaa baddees ta harkaan qabaniis ta huttees warra isaaniitti ajajaan hoogganni isiidhaatu mucaan ijoollee warra lagamite arra harka kannatee warra isaanii yaammatee harka kannatee nagayaan tanarraa ummannummaan Oromoo kun bilisummaa eeggata ummanni Oromoo arraa booda shiftaarraa bilisummaa eeggata dhugumatti ati namni sammuu tana qabu numa jirta yoo sammuu tana qabaatte sammuu horii qabda malee sammuu hoolaa qabda malee sammuu namaan qabdu jechuuti hin qabdu sammuu namaa haga fedhe Oromoon haa miidhamuun siin jabara haga fedhe haa miidhamnu yeroodha kunis yagizee guddaayinoo siin jennee bar yeroodha siin jennee bar obbaleessu taa'ee ummata Oromootti hin taphatini ummata Oromoo balaadhaaf ummata Oromoo waslaatta ummata Oromootti hin taphatin siin jennaa bannuti qushaasha waan oduu qushaasha ummata Oromootti naasoin gara fedheenu bahaadhi hakaabaa kibbaanu waan nurra duulamuuf beeka ummanni Oromoodha qaabsoo lafa babal'ifannaadha tan nurra duulamtuuf beeyna nuti jijjiirama ilmaan Oromootiin dhufe akka galman geenye sakaaluudhaaf kanaaf nurra duulamaa jira hoggaa nurra duulamu akkanumatti odon ta'in adii gurraacha nurra duulamaa jira caccabsinee hunda isii adiis gurraachaas harka kannisiisu jiraannaa qaabsoo arra ilmaan Oromoo ilmaan Itoophiyaa geggeessaa jiranin hunda harka kannisiisuuf jiraanna na amani tana du'atee ni beeyta akkatti duutu hin beeyne malee duukee waan shakkitaa ifi gaaf tokko ni duuta na amani akka du'atee shakki hin qabnetti amani isii tana ni injifata ummanni qaabsoon jijjiiramni ilmaan Oromootiin Itoophiyaa keessa dhufe galma akka gayu la shakka fi shakki takka hin qabnu kabajaadhaa fi boonaan
mirga namoomaaf walqixa qutumin biyyattii tana Oromoonni hoogganamu gara feeten kottu gara feete shufurommoo jijjiirama qabsoo ilmaan Oromootiin dhufe galma ga'uu dhoorkitu irra aanna boruus takkitti tana qofa jala muri nuti booyaan ollu rakkoonni qabna rakkoonni jirti bahaadhi hakaabaa kibbar rakkoonni jirti rakkoo tanaaf jecha rakkoo yoo rabbiin fedhe fullahuuf jiraannu tana tan duuba isiidhaatiin ifa garru tana tanaa jecha ciciifne gattattenye if jala fincaanne filatti neeynu boo wasalaataa gade shufuroo Oromoon kana gattaa'e kanaaf hin booyuu siin jenne boo Oromoon galma qaba mul'ata qaba kaayoo isaatti deemaa jira ammallee wareegama barbaachisuus kafalaa deemaa jira siin jennee barnuti.